jirtu nagaadhay nagaa kiyyaa galata waaqayyoo hordoftoota koo akkam jirtan isiniin jedha nagaa kootii egaa har'a maal qabattee nu dhuftee hinaanii jechuun keessaa hin oolu egaa baay'ee na ifattanii isiniin jedha amma jechuudha amma wanti tokko wanta isiniin jechuu dhufe jechuudha jira. Akkuma beekamu egaa ni abbaa miliyoon wal dhabdee keessa jirra. Wal dhabdee kanarraa kan ka'e immoo ani baay'ee tokko jechuudhaan cinqameen tureyyuu amma garuu immoo dhiiseen jira. Dhiisus hin dhiisne garuu immoo namni sammuu ofii bohaarsuuf yaada jechuudhaanis egaa hojiin qabu biyya arabaan deemaa rakkadhee kan jechuudha. Kinooti hojii wanuma hojjetantu hojiidha haala kanaan jechuudha. Haala kanaan hodhachaan jira isiniin jechuun barbaada jechuun namni hojii tuffannee yookaan biyya keenya waan baanne nutti fakkaata. Hojiin biyya keenya immoo amma hundaa miti ta'us garuu jechuudha. Ani abdii kutadheen jira jechuudha. Abdii kutadheen jira. Sababni isaatis abbaan miliyoon maallaqa san hunda baasee kan balleessisan hundaa na sirreessa jedhee hin abdadhu jechuudha. Akkasumas waa baay'eedha jechuudha wanti na jalaa bade jechuudha. Kanaafuu amma nan deema jechuun kun nattaafuu jedhee kanan karoorse haala kanaan hojii kiyya eegale jechuudha. Hojii kiyya eegaleen jira. Hojii kiyyas kinoo xumuruurra gaheen jira. Hojiin koo kana fakkaata siin jedha. Warroonni daa'ima kee bira taa'ii ijoollee tee guddifadhu naan jettan egaa kinoo anis hodhaas nan hodhaa wanta barbaade wanta dubartiin takka hojjettu kamiyyuu hojjedhee jiraachuuf akkasumas immoo of danda'uu yaaluuf nan deemaa jechuudha. Of danda'uu karaa of danda'uutti karaa hirkattummaarra akkasumas immoo hojiin sammuu nama bohaarsa isinii galee hojii yoon qabaate sammuu namaaf boqonnaan argatu firiin ta'uu yeroo hundaa deemi nama godhaa taa'i nama godhu nama jibbisiisa jechuudha. Haalumtuuyyuu kanaafi jechuudha ani sammuu koo bohaarsuuf jecha jechuudha hojii yeroo jalqaba garaatti baadhu jechuudha. Hodhaa kana nani dhiisee yeroo san xiqqoo jechuudha hinoo asii as bakka kana jirtiyyuu amma garuu jechuudha hinoo muruu gahee akkuma na argitan jechuudha. Haadhos yeroo wayii keessa isiniif viidiyoo hojjedheen ture muruurra gaheen jira jechuudha. Egaa kanarran jira isiniin jedha. Namni waanuma beeku irratti yeroo dabarfataa waanuma beeku irratti sammuu ofii bohaarsaa. Yoo tokko dhabame yoo fakkeenyaaf wanti biraa tasaa akka ofii baate karaa waan biraa waan danda'u saniitti deemee sammuu ofii haaromsaa sammuu ofii hojjisiisaa sammuu ofii boqonnaa kennaa fi hojiin harkaatis haa ta'u hojiin kamiyyuu boqonnaa sammuuti. Anis hojii kiyyatti boqonnaa sammuu kiyyaa fudhachaan jira argachaan jira isiniin jechuun jaaladha. Asirratti immoo warroonni na gorsitan galatooma ulfaadha isiniin jedha. Warroonni na gorsitanii yaada garaagaraa tamasgeen hin jettuu kan kana hin qabne meeqa jira abbaa manaa hin deemin siin jedhu argatteeti as teenyee ijoollee teenya wajjin guddifanna siin jedhu argatteeti maal gocha deemtaa hin quufte jaarsa akkana argattee warreen naan jettan jechuudha. Ani quufas miti kan na deemsisaa jiru egaa namni kaayyoo fi ofumaaf beeka jechuudha. Isinii galee kaayyoo namaa kana namni bira gahuu hin danda'u abbumatu of beeka. Anis waanuma wayiiti kan nan deema jedhe malee waan biraa yaadii yookaan immoo qabeenyi qabuun narraa hafee yookaan isa tuffadheetiin isinii galee tarii wanni hin guutin jiraachuu danda'a. Amma immoo yoo ta'eetu immoo wanti hunduuyyuu akka naaf hin taane ta'ee jira waan ta'eef umaa gochuu hin danda'u isiniin jedha. Haalli qilleensatis jijjiiramaadha baay'ee qorraa duumechaa isiniin jedha.
egaa oddoo kiyya keechas goommana facaafachuu wantoota garagaraa hawwa malee amma booda waa'ee deemsaa hin hawwu jedhee yaada. Garuu immoo siin baasa paaspoortii siin baasa waan naan jedhee jiruuf jechuudha. Isa nan hin eeggadhu garuu abdiidhaan hin eeggadhu nan eeggadha. Shakkaatuma jechuudha isinii galee tarii maallaqni guddaa ta'uu danda'a. Tarii waa hedduu porososii waan qabuufi na rakkisuu danda'a jedhee yaada jechuudha. Rakkisuu danda'a. Kanaaf immoo rakkina san hunda keessa darbee yoo naa hojjisiise ishoo jedhee na fudhadha. Yoo naa hojjisiisuu baate immoo waanan godhu hin qabu isiniin jechuu barbaada. Kana wanti isiniin jechuu barbaadu isa kana hoottai warroonni waan akkanaa kana barbaadan keessan na dubbisaa isiniin jedha. Safeedii yoo barbaadan, masoobii yoo barbaadan, masoobii madaabaraa jechuudha. Akkasumas gingiliisa jedhamu jechuudha. Masoobii xiqqoo bareedduu san warreen barbaadan keessan yookaan immoo achuma yuutuubii jalatti ani nan barbaada. Nuuf hojjedhu naaf hojjedhu warri jettan jechuudha. Akkasitti naaf hojjedhu hoo jettan egaa keessan na dubbistanii isiniif hojjechuu nan danda'a jechuudha. Kana fakkaata. Hojiin kiyya amma booddee kana isiniin jedha. Laayikii, sheerii, koomentii gochuudhaani na jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni na gorsitan galatoomaa, warroonni na arrabsitanis I am very isin jaalachuu isin kabajuu Ingiliffa haadha faaxati. Kana fakkaataa. Kana horaanuu bulaa viidiyoo biraatiin immoo olitti deebi'uun keenya hin oolu jechuudha gaa'ii. Kanaafuu har'a ammatti yeroo kanatti kan qabadhee dhufe kanuma isiniin jedha. Egaa gorsa dhaggeeffachuun yeroo tokko tokko barbaachisaadha waan ta'eef kanumaafan jechuudha.